gargaartuu itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kan Maayik Peensi kan ta'an Jennifer Wiiliyaamsiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti hayyuu waa'ee Yukireen kan ta'an Leetanaa Koloneel Alekzaandar Vendamin har'a waaree dura seera tumtoota duratti akka ragaa ba'an karoorfamee jira. Lameenuu waa'ee haasawaa bilbilaa dubbatame sanaa yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Har'uma waaree boodas kanneen biroo dhiyaatanii ragaa ba'uuf jiru jedhameera. Hong Kong keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanneen mormii dhageessisan kibxata har'aa poolisiin eega ture jalaa miliquuf yaalii gochaa oolaniiru. Kanneen biroon 200 hin guunne immoo ammayyuu poolisotaan marfamanii yuunivarsiitii Hong Kong keessa jiru. Oduu gabaasaan VOA ka barattoota kana waliin yuunivarsiiticha keessa ture akka jedhutti haalli jiru abdii kan nama kutachiisu ta'uufi yoo xiqqaate barattoonni dargaggoonni 2 of ajjeefna jechuun sodaachisaa jiru jedheera. Barataan dhiiraa tokko of ajjeesuu fi morma isaarra albee yookaan haaduu kaa'uuf ennaa yaaletti namoonni isa bira jiran dhiisi jedhanii dhorkuu isaanii dubbateera. Barattoonni mormii kaasan kun abdii kutachuu isaanii naagala ka jedhu oduu gabaasaan VOA kun haalli isaa guutummaattuu nama gaddisiisaa jedhee jira. Poolisiin dilbata darbee kaasee barattoonni mormii dhageessisan meeshaa of harkaa qaban lafa kaa'uudhaan balbala tokkitti qofaan akka ba'an ajaja kennee ture. Karaa isaan ba'uu danda'an sanarra immoo poolisiitu jira. Kanaaf himannaan hokkaraa nurratti dhiyaataa jedhanii sodaatanii jiran. Mootummaan Afgaanistaan hidhamtoota Taalibaan kanneen akkaan barbaachisoo ta'an 3 eega gadhiisee booda Taalibaan namoota biyyooti gama dhihaa 2 gadhiisee jira. Namoonni Taalibaan 3 gara Qaataaritti kabalali'an yoo ta'u iddoo sana garee siyaasaa Taalibaantu jira jedhameera. Maddeen VOA'f akka ibsanitti kanneen biyyoota gama dhiyaa irraa qabaman kun lammii Ameerikaa Kevin King umriinsaa 63, Timothy Weeks lammii Awustiraaliyaa umriinsaa 50 kan ta'e Afgaanistaan gama kibbaa kutaa Zaabul keessaa gadhiifaman. Dhukaasa dhaabiinsa sa'aatii 48 konyaalee Zaabul keessatti labsameen kan ture yoo ta'u kunis sirna jijjiirraa hidhamtootaa kana gaggeessuuf ta'uun ibsameera. Dubbiibaan Taalibaan akka jedhanitti akka waliigaltee tolfametti loltoonni Afgaanistaan kanneen biroo 10 gadhiifamaniiru. Hidhamtoonni Taalibaan 3 Kaabul irraa gara Doohaatti xayyaara addaa kan mootummaa Qaataariin geeffaman jedhameera. Kooriyaan kibbaa loltoota Ameerikaa biyya ishee keessa jiraniif baasii oolu akka dabaltuuf gaaffii Ameerikaan dhiyeessite irratti mariin kibxatarraa gaggeeffame addaan citee jira. Maanguddoo Kooriyaa kibbaarraa marii kanarratti kan hirmaatan oduu gabaastotaaf akka ibsanitti marii yeroo gabaabaa booda jilli Ameerikaa walga'ii dhiisee ba'eera. Maanguddoon gama Ameerikaa James De Hart akka jedhanitti yaada Kooriyaan kibbaa dhiyeessite gaaffii keenyaaf deebii tokkoyyuu hin qabu jedhaniiru. Kooriyaan kibbaa yeroo ammaa loltoota Ameerikaa kanneen biyya ishee keessa jiran 28,500 doolaara miliyoona 800 miliyoona 90 baasii gochaa jirti. Loltoonni Ameerikaa kun haleellaa Kooriyaan kibbaa irratti Kooriyaan kaabaa gaggeessuun malti jedhame ittisuuf gamas buufatan. Aangawoonni Kooriyaa kibbaa akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp baasii kana gara biliyoona 5tti akka guddifnu fedhaa jedhaniiru. Pireezidaant Tiraamp yeroo dheeraaf komeen dhiyeessaa turan michuu keenya kataate Kooriyaan kibbaa loltoota Ameerikaa biyya ishee eegaa jiraniif baasii quubsaa hin laattu jechaa turaniiru. Lammiin Ameerikaa kan basaastummaa Raashaa keessatti qabame Paul Whelan hidhaasaa kan yakka laalcha duraa dheeressuun manni murtii magaalaa Moskoo deeggarsa kennee jira. Lammii Ameerikaa waraana turee fi hamma hidhame kanaaf abukaatoo kanneen ta'an himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Sadaasa 19 jechuun har'a oliyyannaa dhiyeeffataniif Whelan lafa haalli xinnoo laaffatu yookaan immoo mana keessatti akka hidhamee turuu gaafatan. Manni murtii Moskoo oliyyannaa kana haqee jira. Oduun ammaaf qabnu Filannoon hiree murteeffannaa uummata godina Sidaamaa karaa nagaan akka xumuramu hojjetamaa jira jedhan bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Leeddaamoo. Adeemsa galmee irratti rakkoon mudate hin jiru. Yeroo kenniinsa sagaleef isa boodallee rakkoon akka hin uumamne qaama nageenyaaf uummata waliin hojjetaa jirra jedhan. Ibsaarra gaazexeessitootaaf magaalaa Hawaasaatti kennaniin bor jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 10 bara 2012tti yeroo sagaleen kennamutti dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa manneen barnootaa cufaa ta'uu garuu dhaabbileen tajaajila namaaf kennan akka manneen nyaataa fi manneen wallaansaa cufamuu hin qabanii jedhan.
uummatni yaaddoo kamirraayyuu bilisa ta'ee akka karaa nagaan filatuuf daldalli biroo fi gabaan hin jiraatu doqdoqqeewwanis boru dhaabbachuu qabu jechuun dubbatan obbo Dastaan. Morkattootni gama lamaanii jechuunis kan naannoo taanaa jedhanii gaafatan mallattoo gosa nyaataa shaafetaa jedhamuun bakka bu'amanii fi kan naannoodhuma kibbaa wajjin turraa jedhan mallattoo godoon bakka bu'aman walqixa duula filannoo hin adeemsifne bakkas hin bu'amne hangam madaalawaadha jechuun gaazexeessitootni gaaffii gaafataniif yeroo deebii kennan akkas jedhan. Bulchaan godinichaa obbo Dastaa Leeddamu ከፉክክሩ ጀርባ ያለው እውነታ ማየት ያስፈልጋል። dhugaa wal morkii filannoo hiree murteeffannaan kun ittiin geggeeffamu beekuun barbaachisaadha. Kan naannoo ta'uu barbaade saba Sidaamaati. Gaaffii uummatni kun tokko moo gargarii jedhuu fi uummatni Sidaamaa garaagarummaa ilaalchaaf waan biraa malee tokko ta'uudhaan naannoo ta'uu godina Sidaamaa ni barbaadaa ni deeggaras. Ammas kan godhamaa jiru waan afaaniin dubbatamaa ture uummatni hiree isaa filannoon murteeffatee qaamni walabatee bu'aa filannoo isaa akka ibsuuf jechuuni kan filannoon kun qophaa'eef. Sabootni sablammootni fi uummattootni Sidaamaa keessa jiraatan illee hiree murteeffannaa kana ni mormuu jechuu miti. Kanneen naannoo yoo ta'u fayyadamuuf fedhan naannoo ta'uu Sidaamaa deeggeruu jechuudha. Kanarraa kan ka'e dirree wal morkii garaagaraa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanarraa kan hafe dhorkaan taasifame tokkollee addatti hin jiru. የተለየ እገዳ ክልከላ ወዘተ ኖሮ አይደለም። Filannoo boodaa jireenyi akkuma tureetti itti fufaa sabootni sablammootaaf uummattootni Sidaamaa jiraataa turan akkuma duriitti waliin jiraatu fayyadamaa misoomaas waliin ta'uu itti fufuu jedhan. Waa'ee filannoo hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa boru geggeeffamuuf jiru irratti qophiin akkamii akka taasifame magaalaa Hawaasaatti qindeessituun buufata filannoo Guyii lamaa A1 Aadde Sannaayit Warquu adeemsi galmee isaa dabaree baay'ee akka hin qabnee fi haala gaarii raawwatee jechuun dubbatan. Hanga ammaattis filattootni 1440 ta'an buufata kanatti galmaa'uu isaaniiti kan isaan himanii jiran. Buufata filannoo kanatti namootni borganama sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga galgala sa'aatii 12tti sagalee isaanii kennuu akka danda'anis kan isaan dubbatan. Namoota filachuudhaaf qophaa'aa jiran keessaa muraasa dubbiseen ture. Miroo deeggaaf jedhaman dhaloonni kee hawaasaadha. Filattoo fudhadheen jiran boruun qophaa'een jiran maal kaartiin fudhadheen jiran namni martul beerisawuun jiraas keessa hawaasa keessa kunin martul nagaan jiran rakkoon jira. Biraanuu isa maraatuuf moo qophaa'ee raka. Galmee yaa'u misha nageenyi yoo jiraate namnis jiraata. Nageenyi barbaachisa. Filannoo hiree murteeffannaa uummata Sidaamaaf filattootni miiliyoona 2,300 caalan galmaa'uu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Buufataalee filannoo 1,692 filannoof qophaa'an malee bakka heddumminni filattootaatti mul'atutti buufataaleen filannoo 175 dabalataan qophaa'uu boordichi beeksisee jira. Itoophiyaatti yeroo hiree murteeffannaa uummataa akka naannootti geggeeffamu kun kan jalqabaa ta'a. Filannoo hiree murteeffannaa Yuunivarsiitii Gondar mooraa Teewodiroos keessatti har'a ibidda qabateen doormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. Sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e hanga ammaan beeknu nuti garuu baqannee baanee jechuudhaan barataan mooraa sanaa haala jiru akkasitti naaf ibse. Kanaan duras aga tokko rakkoon nageenyaa osoo jiru har'a immoo naannoo sa'aatii 8tti abiddi peensaa yookaan ammoo iddoo bulii barattootaa irratti qabate. Sa'aatii 8 guyyaa moo? Eeyyeen. Tole. Ka'umsa isaa guutumaa guutuutti kana jennee waan haga ammaa barreen qabnu osuma nuti bakka keenya seenyuu abiddi ka'ee doormii keessaa baqadhaa nuun jennaan nutis dookimentii keenya qofa fudhannee keessaa baqanne amma immoo boodarra dhaamsuuf yeroo yaalamutti warreen seenanii meeshaa namaaf babaasanitti iyyanne meeshaa namni ta'e nuu ba'eera. Sanarra ka darbee abiddichi fooqii sadarkaa 4ffaa irratti waan jalqabee fi dhaamsuufis baay'ee rakkisaa ture. Hanga ammaatti dhaamsuuf yaaluu jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraan giddiillee eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuu hin dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira amma. Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate? Waliigalatti meeqa akka inni qabatu hin beeku garuu sadarkaan 4ffaan guutumaa guutuu gubateera. Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'ee jira oolaniiru. Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniif beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan arge immoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani hagaa keessa turetti. Ittiin ka'umsi ibidda kanaa immoo maal ni jedhu? Namni qabsiisuu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu. Bulchiinsi yuunivarsiiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatu agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa garaa irra hojjetan tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbatan agarre. Naannoodhuma Amaaraa godina Goojjam dhiyaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra gahaa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera. Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti bu'uunsii uumamaa ture sanatti ijoolleen Amaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan doormi jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma qabne jechuun yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan nurratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo Amaaraatu ture jechuudha liyyii poolisii naannoo Amaaraa. Yoomi kun? Sanbata guddaa galgala jechaadha. Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan? Lolli nurratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo biratti dhiibittis ijoollee mastaawutii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dormitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture. Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha? Erga nuti bulle booda guyyaa ganama isaa jechaadha guyyaa kaleessaa ijoolleen hundi iddoo tokkotti walitti sassaabamne maaliif nuti barumsaa biyya sana deemne waan ta'eef ilaalcha sabummaa maarree hin qabnu ture nuti garuu gattisan ni qofa irratti innaa hojjetamu iddoo tokkotti walitti sassaabamne akka barataa tokkotti akka jiraataa Itoophiyaa tokkotti mirgi keenya nuuf eegamuu qabaa gocha akkanaatu galgala nurratti raawwatamee inni gaafii dhiyeeffannee turre. Isaan irratti jechaadha. Deebisaan qaban nus achi keenya baranna yoo ta'e amma olaantummaan ijoollee naannoo Amaaraa nurratti mul'achaa jira kanaas argaa jiran qaamni nageenya achi keessa jirus osoo nuti dubbisnee callisnee deemnu mana nyaataa keessattis yeroo nyaannu shaayitu nurratti naqama tortora adda addaa nurratti facaafama maaf nuti biyya isaanii keessa jirra waan ta'eef barataa tokkotti buunee yoo kadhoo ta'e amma akka waan nuti nageenya dubbii sanaa booressaa jirrutti ilaalu isaan. Kanaaf nuti hunda ibsinee galeessa baqaa nu baasaadha asirraa dubbii kanarraa hin jallaa maaliif hin baranna yoo ta'e haga beekti keenya biyyatti galuu yoo ta'e malee haalaataa kanaan nu mari'atamaa jira kanaan barachuu hin dandeenyu yeroo haalli dubbii kanaa tasgabbaa'e deebinee barannaa nu gochaa illee kan isa gaafannee turre. Maal isiniin jedhan? Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbeessinaa lubbuu keessa nuti itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa nu sossobanii deemu. Yeroo isaan deeman booda hojii ijoolleen gara doormitii deemtu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu oolchee jechaadha mucaa yeroo darban. Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko dhukkubsadhee of wallaaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaa isaan gadi na lakkisan gamoon irra turerraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti. Kaleessa yegguu doormii keessaa lifnaashee adii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemuun ture. Isaa booda akka tasaanaan kufee ijoollee yegguu lagaaf jedhan ijoollee sana irratti deemanii. Eessarratti kufte ati? Ani doormii lifnaashee shanaffaa irratti kufee ture. Akkamittiin kufte? Ani akka tasaa dhukkubsadheen kufee ture. Isaan ijoollee yegguu na qabanii na baasuuf jedhan ijoollee reebanii irratti deebi'an. Isaa booda yegguu yegguu na qabanii na geessaa jiranis jechuudha. Ijoollee sanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutamanii achiitiin kufan. Sababa ijoolleen si qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame? Naannoo akka seeramiidhaan salphaame irra amma kuufee. Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaallanneen gara ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaatti daayreektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti. Yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan. Odeeffannoon akkanaa hin jira. Qaamni nageenyaa sirriitti waan obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffadha. Akka qabsiiseen beekamaa? Ijoolleen qindaa'anii waan akkanaa kanas kan jeequmsaaf of qindeessanii socho'aa jiranii jiru. Fooloo-aap godhamaa waan jiruuf addaan baheetu hamma ammaatitti kana jedhamee ragaan na qaqqabeen jiru garuu to'annoo jala oolu sa'aatii odeeffannoo nan qaba. Barattoota mooraa keessaati moo akkuma waajjirri keessan kana dura jedhee alaa dhufanii kana godhu?
manneen barumsaa gurguddoon kun lakkoofsi barattoota isaanii baay'ee guddaa waraqaa eenyummeessa hojjetanii fakkaatanii keessa jiraatuu hin danda'anii kun hanga qorannee addaan baafnu atattamumaan waan beekamu miti maaliif barataan wanni inni ittiin beekamu waraqaa eenyummaati waraqaa eenyummeessaa immoo alatti hojjetanii ittiin socho'uun waan jiruuf kun wanni ta'uu danda'a garuu amma ijoolleen warri akka uuman erga qabamanii hunda sirriitti yoo qoratamee ittiin gadi bu'amne hundi isaaniitu addaan ba'ee beekamee isinitti himuu hin dandeenye yeroo isaa. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jabaa keessatti barattoonni walitti bu'uu mucaan durbaa tokkos balaan seerra ga'uun nutti himtee jirti inni kunoo. Ragaan qabu wanaga ammaatitti oolmaa guyyaa kanaa waaree booda kana kan qorannu. Maaliin ammoo wanti kaleessa nagaa ta'ee baay'ee tasgabbaa ta'e har'amuu waa mallattoo wayii agarsiisuu hin danda'a sochiin kun. Yuunivarsiitootuma hunda irratti iyyuu jeequmsi akkanaa kun akka ka'u waan sochoosuuf qaamni jarri kana sochoosu kun barattoonnis immoo birbinyaniituma wal sodaadhaan wal shakkiidhaan wallaalaa waan jiraniif inni kun immoo walitti bu'iinsatti jijjiiramuu carraan inni qabu waan jiruuf kanaaf amma barattoota irra deddeebisnee mariisisnee wal shakkanii wal bukkee deemuurra akka kanatti mari'atanii dhimmoota jiran hundaayyuu kallattii nagaatitti akkamitti hiiknee dhimma manaa baaneef dhimma barnoota kennaa akkamitti fufuu dandeenya kan jedhu irratti yeroo isaanii kennanii akka baratuu danda'an akka immoo haala manneen barumsaatillee yuunivarsiitota keenyatillee bakka itti deebisuu dandeenyu akka nu gargaaranidha kana irra deddeebinee mariisaa jirra irratti hojjetaa jirra yeroo muraasa keessatti inni kun gara haala nagaa duraan baruu barsiisutti deebisnee ni yaalla. Ittiin ka'umsa kana hundumaa kan ta'e egaa haala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 12 dura ta'edha barattoonni in deemnaa jennaan dhorkamnee jedhu barataan tokko sodaa nageenyaaf jecha barachuu hin danda'u warra kootti hin gala yoo jedhe mirgan qabu. Garuu amma sodaan nageenyaatti hin jirudha haalli qabatamaan lafa ijoolleen irra deebi'anii yaadan inni sun fala ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaaniitiif kanaafuu haalli dabree jira kan dabre kun immoo akka hin dhufne taasisnee sirriitti mari'annee laallee xiinxallee hojii idilee keenyatti deebi'uutu irra bu'a qabeessa akka keenyatti hordoffiin godhamaa jira namoonni balicha uuman illee immoo walii jiran danuun isaanii ammas kan hafanis immoo barattoonni ufteecha saaxilayoon kan baasan taate barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii deemuun fala kan ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii tokkooti akka qe'ee isaanitti galaniif kan eeyyamameef jiru jedhu. Eeyyamamee sun taane ijoolleen oduma waa tokko illee kaanillee kan hulluganii jara naannoo deebi'an tokko hin jedhan kun hafuu hin danda'u. Akka miidiyaatitti illee barataadha jedhaniituma akkanumaan lafaa ka'anii barataan lamaa sadii gara dawootitti deebi'e jechuun barnoota yuunivarsiitii biyyattii keessa jiru gara dhaabutitti deema jechuun. Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitiin eegee jalqabnee gara daqiiqaa 22 tokkiyaane waan hafe dabarra. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Barataan Oromiyaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa injineeringiitti digirii lammeessoo barachuu jira. Jabeennaa fi qaroom qabnu biyyatti darachuuf kitaaba barreessee jedha. Kitaabii isaa kun seenaa Booranaa jaarraa barkum tokkoof 100 keessaa jalqabe. Kitaaba kana dhiyoo galma barkumee keessatti eebbisiise. Mataan kitaaba kana Abuuruu. Abuuruun maqaa akka qabaa jedhe yoo waan akka akkaatii walitti ilaalan jaataniin gaafannee Finfinnee bilbilee gaafannaan. Abuuruun waan barbaad deeman yoo kenniisa barbaadan taate abuuruun sababbinna taate yoo ammoo waraan taataa waan nama deemuu jira laalani dooyaa taate yookaan ammoo barbaad marra bisaanii hakeeyyaayitii lafa wa barbaaduu jechuu exploration tochuu jechuu abuuruu jechuun. Maan akkan barbaaduu jirtu kitaaba kee kan keessatti? Waan hedduu laftuu heeyyaan tuniyyuu eessa maantu hee jira warri heeyyaan sun aadaa akkamii qaba warri heeyyaan sun tinni isaa maan fakkaata ayyee wanni achi keessatti ammoo waaqi namaa kenne dansaan muka taatu buuyyoo taatu bineensa taatu maani jira tinni lafta namaan fakkaata waani achi keessa barbaadan sunini waan dhuuga barbaadu kan kee jirti. Warra abuuruu yaa'e fardoo guurrate karaa afuriin gargare abuuruu dabre kaan kaabaane kaan kibbaane kaan dhiyaane kaan bahaane yookaan ammoo kaan ilboruu kaan ilgalchuu kaan mirgaan kaan bitaan gargar yaa'e. Abbaan kitaaba kan barreesse jaatanii bonayyaalleen yaadaan fardoo tana tokkum keessa gulufsiisaalleen dabree jedha.
Abuuruun tunin booraan ardagaa yooti kaate karaa furiin gargar baate karaan abiraan kun kam. Abuuruun gaayirra karaa fur gargar kaate nama 12 nama 12 kun hin deebisa sadiin kallatti abiraan yaate warri gaayoo karaa mirga ka'e karaa dhiigoo kan keessa yaa'e dhiigotti booran bar xaaliyaana duri maante ta'ee waanuma hallee qoratee dabre asumaan tula weebii kan keessaani madda reeree kanatti lafa ardaa yaasan armumaan taattee galaan daawwaa taattee karaa nageellee boorana cumaan galaan gannaale taattee tulluu nam duriitiin duuba warri qulleen achiin ol deebi'ee karaa olii wilboruutti deebi'ee lafa achiin mirgi deebi'ee abuure warri kaan ammoo karaa galchuu yaa'e sooddirri yaa'e asumaan karaa qooqee madhachuu tulluu fardaa hamagaadoo armi deebi'ee garjilloollee godhachumaan taakkee lafa marda keenyaa guunnoo galaan boycuuf yaa'e warri kaan ammoo karaa bitaa yaa'e asii karaa goorulee miyoo arda jilaa kana asumaan golboo bu'ee saakuun waasoon bumbaasa garbi achi dabree achi gaddeebi'ee alboruu yaa'e harmooda borbor kanaan karaa tulaa goofalayeetiin siin boruu acheetiin huurnoo addachi dhaabbeetu ma'eera akkan dabree warri kun garkallatti abraan gargar yaa'e warrummaan sun ammoo Oromoo bal'oo cufaa wal turfee Finfinnee irrallee Oromoo walloo raayyaa karaa mirgaa Oromoo karaa wallagga macha tuulam haam goojjam matakka lahan asillee warri tuumbaanaa Hararge barcu fayyuu kallatti abrame akkan gargarii abuure. Bari kun akka baraatti akka herregaatti sila bara kam jenna. Akka herregaa wanni kun waan bara 16 aga 16 jira. Kitaabi kun kan kunin gubbaa yoo laaltu maan argita? Yoo karaa gubbumatti fayyadde giloobiitti yookaan wanni kaartaa keessa mul'ata. Keessatti ammoo jaarrolee abuuruu ta'a. Giloobii sun keessa horiisutti fardoolee gubbate mul'ata. Taatee booqe sooddaatti achumaan mul'ata. Baddaareeroo dhaattu mul'ata. Simpirree lafa Oromoo malee yookaan lafa gara baddaareeroo kan malee lafa dhibii hin jirre turaa qoodhanii fi simpirree qaqaa ta'a. Guddinaan garsaarii ta'e jirta. Afaan ammoo lafa dhibiillee guddoo keessumaa gara boorana kan gulu jirtu fi Oromiyaa kana jira. Gama ammoo dudduubaatiin kaartaa boorana kingdom duriidhaan kan lafa gaafa koloniin dura kan boorana kingdom mappisii yookaan kaartaa isii taate laf Itoophiyaa laf Keenyaaf laf Soomalii jidduu jechuudha. Hamma biyyam gargarchiisan san sadeen jidduu kan mul'ata. Achi keessatti ammoo wanni qorame liibani birre gallaalessa gammalkaa saafuwaasoo boybombaasaa malkaa dhugaan dhanga malee dharraan taane takkaa'edha. Achuma keessatti ammoo boruu madhaan bitan booran boruun bitan boboorra irraa balee qummilaaf baddeen bitanii jedha. Kun waan fula duuba sun. Kitaaba kan kennamu abbaa dubbisettuu waan cuqee jira keessa beekaa ammoo xiqqaattullee waan nu keessa dandhamnu qabna. Waan sooddilaan lafa qabna. Tokko gaafa duri booranni dubbachuuniif waan ammaan tana tokko. Gaaf duri sun boruu madhaan bitanii booran boruun bitanii boboorra irraa balee qummilaaf baddeen bitanii jedhsuni. Har'a lafti ammoo baduu jirti. Namallee itti kennanii bituu dadhabuu jiran. Dhibiin nama gubbaa taa'ee dhoowwa. Jedhee waan lafa mooyyale ka fudhatanii waan ilboruu warda jila kaliibanii ka fudhatanii kan duraan abbaa malee abbeeraan qabu. Dhiira warda liiban keessa kun obbaan liiban dhufe fula qubatan qabu. Kormi fiiltuu qabuuf kadhachaa yaa'ullee nam jala fuuliyyuu hin qabu. Gartu ardaa waare yirtii waarte lafa waarte galchuu dadhabdee jedha. Maaliif duuba ka'ee dubbisetti argata.